Welcome to Abdurritich Media Channel. Hello guys, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jirra jirtu, kakali ilman oromo, bakka jirtan maratti, kan kaabas kan kibbaas kan dhihaas kan bahat, bakka jirtan maratti nageenyu koo qilleensarraan isin haqa qabu jecha Abdurriin hin banne isinuma bira jira challenge garagaraatiin hedduwaan miidhamnee jirruuf addaan turre malee isin jibbee yookaanis isinirraa fagaadhee yookaanis isin dhiisee isinitti hin fakkaatini isin biraan jira waan barsiifne waliin oofnaa yookaaniif waliif qoonnaa like share subscribe comment gootanii akka Abdurrii jajjabeessitan qofa isinirraa gaafataa barnoota keenya idileetti deebi'unee jirraa istiidiyoo arrarraa eegalee galeetiin jira nagayaan naa turaa nagayaan naa jiraadhaa isiniin jecha barnoota keessanii waliin turtii gaarii qabaadhaa eessarra dhiifne barnoota keenya chapter 3 finnee dhiifne arra chapter 4 waliin ilaallaa yeroo gaarii qabaadhaa as deebi'aa gurra keessaniin hordofa. Okay. Unit 4 Economics Grade 12 Unit 4 Macroeconomic Policy Instrument Khajurra waliin laallee dabarfannee asiin waliin gaggeessinaa qalbiidhaan as garagala. Okay. Mata dureen kana fakkaatti macroeconomic policy and what instrument kajuu kana waliin ni ilaallaa jechuudha. Kana jechuun maal akkati waliin itti ilaallaa jechuudha. Definition and the type of macroeconomic policy. Definition hiika fi gosa macroeconomic policy dha jechuudha. Kunneen maali waliin ilaallaa jechuudha. Kana jechuun we know that macroeconomic policy analyzes deal with what behavior of economy as what as whole represents two outputs kajanneen jechuudha akkuma amaduroo waliin ilaalletti jechuudha. Hin irraanfatina wanni macroeconomic wanni qaba macroeconomy jechuun macroeconomy kun isa waliigalaa yookaanis kan hundaati jechuudha. Hunda kana hammatu kan addaan hin dhifne jechuudha. Kanuma inni waan biraa miti. Haala kanaan inni kun maali? Haala behavior ta'een jechuudha. Deal with behavior kan hunda walitti hammatu jechuudha. Behavior of economic as whole in respect to output. Isa kana hundaa'u respect kan godhu jechuudha. Isaan kunneenis maali? Income, employment, general policy, general price level and other aggregate economic variable kajennuun kana jechuudha. Isaan kunneen hundinuu maali? Macroeconomic analysis kajennuun kana jechuudha. Macroeconomic policy dha jechuudha. Aggregate dha jechuudha. Yeruma kamiyyuu aggregate dha jechuudha. Kan hundaati. Kan nama dhuunfaa osoo hin ta'in kan hundaati. Haala kanaan hordofuudha qabdu. Kana jechuun maali? Will view in the bearing about describable change in such as variable nation developed as well as developing need to adapt in the various macroeconomic policy. Kana jechuun maali? Kana jechuun intalli dinagdee macro tokko jechuudha. Amala dinagdee waliigalaati. Kuma anan isiniin jeessanitti. Amala dinagdee maali? Waliigalaati. Oomishni isaas maali? Kan waliigalaati jechuudha. Kan nama dhuunfaan socho'u osoo hin ta'in akka waliitti yoo amma gabaa takka irratti gaggeessuuf yoo deemtes daldala hafeete gaggeessuuf yoo deemtes kan waliiti jechuudha. Wanni kun jechuudha asirratti wanni ati ilaaluu qabdu. Kanaaf jechuun hojii irratti sadarkaa gatii waliigalaa price level kana jechuudha. Gatii waliigalaa ammallee jijjiiramoota dinagdee waliigalaa fi what price level maal jennee reefu in the price level and other aggregate economic variable kajanneen kana jechuudha. Dinagdee maali? Dinagdee waliigalaatti. Oomishni galii isaa maali? Sadarkaan gatii waliigalaa yookaan jijjiiramoota dinagdee waliigalaa kan biroo ammallee ilaalchisee kanneen akka maali? Isaan kun hundinuu maal keessa beekamu? Macroeconomic policy keessatti yookaan macroeconomic kajanneen in the aggregate demand kajanneen san jechuudha. Aggregate kana keessatti argamaa jechuudha inni kan waliin jechuudha. Isaan kunneen isa jijjiiramoota kanaan kan beekaman jechuudha. Akkasumas maali?
isaan kun jechuudha thinking about describe change in such as the variable in the nation developed as well as developing need to adapt in the various macroeconomic policy kanuma jechuudha waan biraa miti isuma nuti amma dura dabarfannisanii deddeebee babal'achaa deemaa jechuudha wanni haaranii takka kadhuuf hin jiru jijjiiramoota akkasii kana irratti jijjiirama barbaadamu jechuudha fiduuf jecha sababoonni guddatan akkasumas guddachuu jiran imaammata diinagdee maakroo adda addaan haqabu kan maal jennaani wannoota akkamma nuti jennee kana kan qabu kan of keessaa qabu maali jijjiiramoota kanaa jechuudha okay ishi the policy instrument the policy and the instrument used for the implication vary from one economy to other and also according to the what prevailing economic condition with what specific economy kana jechuun maalemma yeruma kamii jechuun imaammatoonni amma nuti jenne kun imaammanni kun meeshaalee hojiirra oolmaha isaatiif itti fayyadaman diinagdee tokkoon isaa irratti gara diinagdee biraatti akkasumas maali haala diinagdee biraa akka haala mijeessu diinagdee murtaa'e tokko keessatti jechuudha wanneen jiran garaagarummaan isaanii kan qaban ta'us kan waliin deemanii jechuudha wanti kun amma asirratti okay hubadhaa ishi the economic does not always work smoothly kana jechuun maali xiinxalli diinagdee maakroo amala diinagdee akka waliigalaatti yookaanis oomisha galii hojii sadarkaa gatii waliigalaatti akka jijjiiramoo diinagdee waliigalaa keessatti kan ibsamu jechuudha wanti kun kanuma jaalattus jibbitus the maal this is because application often occur in what the level of economic activity jijjiiramoota isa keessaa irratti jechuudha sadarkaa diinagdeetti activitiin isaa jechuun sochiin isaa kan jiru jechuudha yeruma kamuu at what at time the economic find itself in what the graph of recession sadarkaa recession kan ol ka'u yookaan kagabbuu jechuudha recession jechuun beektanii gosoota wantaa keessatti walilaalee ture recession kana keessatti jijjiiramoota diinagdee maakroo kana keessatti jechuudha fakkeenyaaf sadarkaa akkamiitiin wanni kun jijjiiramaa akkamii wanni kun socho'uu danda'a waa hedduu waliin irratti ilaalle jechuudha kunis maali baay'een isaa sadarkaa sochii diinagdee irratti jijjiiramni waan uumamuuf wanti jijjiirama sanuu maali recession jechuudha gadi bu'uu yookaan ol ka'uudha bakka gartee haala kanaan ilaaluu qabdu ammallee maaltu itti aana well level in the national income sadarkaa national income jechuudha oomisha alaatiin jechuudha national income kun jechuudha maali output and what employment are far below the what full potential level gita hojii dhabdummaattis jechuudha gabbu'ee hoggaa laalamu jechuudha wanni kun maalimma fakkeenyaaf oomishaa fi oomishtummaa keessatti oomisha biyyoolessaa yookaanis oomisha addunyaa keessatti sadarkaa guutuu danda'u irraa baay'ee gadi ta'ee kan mul'atu yoo ta'e yeroo jirutti kufaatiin akkasii kun maali kufaatii kana keessatti akka diinagdee kana keessatti akka biyyoolessaatti hojii dhabdummaa sadarkaa gadi aantummaa yookaanis infleekshinii hanqina biyya keessatti kan fidu ni agarsiisa jechuudha wanti kun sadarkaa wanta kana keessatti kuni maali guutumaan guutuun isaa during is recession ni mul'ata gabbu'insi isaa there is what a lot of idle or utilized in the productivity capacity that what is available means of what available change available machine and the factors are not working their full capacity garte kunneen jechuudha capacity barbaadamu san keessatti yeroo barbaadamutti jechuudha
yeroo kufaatiin diinagdee takka biyya takka mudatu diinagdeen silaa oomisha hojii malee yookaanis hojii dhabdummaa yookiin itti hin fayyadamne yookaanis baay'eedha jedhanii wanta silaa maashinaawwanii fi warshaalee garagaraatti dandeettii qaban itti agarsiisan yeroo silaa namni itti dalagutti jechuudha. Guutuun isaa maali? Guutuudhaan hojjechuu hin jira yookaanis hojii dhiisanii itti dhiisan jechuu. Wanni akkanaa kanarra dhaabbannee kun maal fida? Wanni kun maali? Hojii dhabdummaadhaaf saaxila. Hojjettoota kaapitaala dabalataa jiraachuun dirqama maali? Waliin dabalaa akka deemu dirqama si barbaachisaa jechuun nama humna dabalataa humna hojii kan biraa as kaa'uudha iddoo san kaa'u mul'isu akka inni sun hara kasaaraa yookaan riskii sanis hin geessine unemploymentiitti akkas hin geessine infleeshiniitti akkas hin geessine ati waan kanarraa hubachuu danda'uu qabdaa jechuudha. Okay? Haala kanaan laaluu dandeessu. As a result, unemployment of labor increase north of as a result. Unemployment of labor increase along with existence of what? Excess. Garte capital stock. Kanuma jechuun wanni biraa takka hin jiru. Asirratti wanni ati hubachuu qabdu tokko kanuma. Kana jechuun nama maali? Namni takka jechuudha hojii dhabdummaan yoo baay'ate jechuun bakka takkatti namni takka namni tokko hojii dhabe kan jennuun kanarra dhaabbannee jechuun kanarraa ka'ee hojii dhabdummaan hojjettoota kaapitaalaa dabalataa jiraachuun wanni nuti barbaachisuuf isa kana waliin daldala waliin deemaa wanni jenneefis waan kana jechuudha. Gama biraatiin maali? Yeroo tokko maal turufaa dinagdeen garmalee ho'a. Ammallee qaala'insi jireenyaa galmaree ol ka'a jechuudha. Infleeshiniin dhufa gatii dabaluun jechuudha. Wanta takka akka hin fedhanii gurguruu qofaatii magaalaatiif sababa kan ta'an jechuudha. Dinagdee kana keessatti uumamuu kan danda'u jechuudha. Okay? Haala kanaan laaluu qabdu wanti kun isteepii kanaan laalta. Kanaaf on what? Okay? The other hand, karaa biraatiin time economy is overheated with yeroo economy san overheated ta'u yeroo oowwutti jechuudha. Ammallee maali? Haala kanaan infleeshiniin ni dhufa. Example maali? Rising price. Gatiin ol ka'uu haala malee qaala'insi jireenyaa ol ka'uu dabaluu. Okarsiinsa economy. Ammallee economiin takka isaa ba'ala maal ta'uudha miidhamu. Haala kanaan laaluu dandeessa waan kana jechuudha. Hedduu takka waa barbaachisaadha sadarkaan wanta kanaa kun jechuudha. Kanaaf ammallee in the occurring economy this free what? In the free market gabaan bilisaa economic is a lot of economic instability. Haala kana keessatti wantooti akkanaa kana jiraachuu isaa ibsa jechuudha. Kun maali? Kun gama biraatiin maaltu dhufa? Gama dinagdee kanaan haala kanaan dinagdeen gabaa bilisaa keessatti maaltu tasgabbiin dhabamu yookaanis wal amanuu dhabu mootummaa fi uummanni waliin gaarrinfachuu bakka uummanni isaa abdii kutannaa asirra waan akkanaa waan hedduutu jira jechuudha. Haala kanaan laallee dabarfachuu dandeenya jechuudha. In the classical economists believed that what automatic mechanism work in the reset stability. Okay? Ogeeyyiin dinagdee kilaasikaa kun jechuudha. Mala ogummaa yookaanis mala kana fayyadamanii waan kana akka hojjetamu tasgabbii deebisuuf akka hojjetu amanuu yookaanis haala mijeessuun dinagdee kanarratti isaan laallataa jechuudha. Kanaaf in the economic recession yeroo kana economic recession kun jechuudha dinagdee kana keessa kufaatiin recession gabbuun wanti kufaatii fiduun jechuudha gabbuun isaa kun wanni isa fannisu maali? Recession would care itself and inflation will be what? Automatically in the what? Automatically controlled in the however in the what? Empirical evidence during the what 1930 when there is a depression took place in what? Western capitalist economies showed what? Showed that in the
that no such automatic mechanism work to bring what about stability in the economy. Kana jechuun maali? Yeroo tokko keessatti jechuudha diinagdeen sababni diinagdee kanaa jechuudha maali? Sababa kanaan qaala'insi jireenyaa maal ta'a? Ofuma isaatiin to'atamuu akka ture. Haa ta'u malee maaltu dhufe ammas ragaaleen muuxannoo bara 1930 irraa jechuudha. Soddomoota keessa yeroo diinagdeen kaapitaalistiidha warri dhihaa wanta kana irratti hojjetan dhiphinni gisee dhufe sanitti maal ture cimaa uumee ture jechuudha. Agarsiiftuu kana keessatti mala ofumaan akkasitti diinagdee keessatti tasgabbii fiduudhaaf yaalu haala biyyaa qabbaneessuu gatiillee modereetii godhuu isa kanneen maali hirkisuu ture jechuudha. Okay? Haala kanaan hordofuu qabdu. Okay? Kanaaf maali inni biraa every nation went to what? Every nation went to rise the level of living of it what people. Yeroo kanatti jechuudha. Kuni maali? Sababni isaadha. Sadarkaa jireenya uummataa isaa maal godhaa? Akka gartee rise in level sadarkaa uummata isaa kana maal godhaa? Akka inni giddu galeessa ta'u yookaanis akka inni qusatamu akka inni dandamatu jechuudha. Can be attempted by what? Bring about economic growth with turn depend on what? Raising the rates of saving and investment and what? Accumulating capital kanneen kana irratti dhaabbatee fi wanta kana furuudhaaf kan dandeessi. Kanaaf wanti kana fakkaataa jechuudha. Macroeconomic policy can play what? Macroeconomic policy can play what? Useful role. Seera kana fayyadamuudhaan jechuudha. Raising the rate of saving and investment. Kara maalitti qusannaa fi investmentiitti isa ceesee jechuudha. Kana jechuun amma ensure dhugumatti rapid economic growth economicsii kana akka baraaramu ni godhe jechuudha asirratti. General objective macroeconomic policy are achieved. General objective kana waliin ilaallu sirri qabadda. General objective dha wanti kun general objective dha jechuudha. Kaayyoo waliigalaa kun guddaan maali? Imaammatoota amma nuti jenne kana imaammata diinagdee maakroo saffisaan akka qusannaa fi investimentiitti ol kaasu yookaanis gama sanitti guddisu haala mijeessee ture hin jenne isaan kanaaf wanni haala mijeesse tokko guddaan kaayyoo jira. Kaayyoo waliigalaa imaammata diinagdee maakroo galmaan gahan kun maal eenyu tokkoon isiniif hima na hordofi. Kana jechuun maali? Tokkoffaa isa kana jechuudha. Tokkoffaan maali? Maximum feasible output nuunje. Kana jechuun maali? Oomisha olaanaa dandamuu jechuudha. Danda'amuu yookaan dandamatu jechuudha. Inni biraa maali? Higher rate of economic growth. High rate. Gartee? High rate jechuun amma fakkeenyaaf hojii guutuu takkatti reetii high rate reetiin dhaltii akka high ta'u of economic growth guddina dinagdee kana keessatti godhuu full employment gartee madaalli maali? Full hojii dhabdummaan as keessatti maali? Full employment dha jechuudha. Warri hojii qaban as keessa guutanii jiraachuu. Hojii dhabdummaan dhabamee jechuudha. Namni hundi karaa hojiitti akka bobba'uuf haalli mijatu. Karuma waan biraa miti. Full employmentiin. Inni biraadha maali? Price stability. Tasgabbii jechuudha bakka. Tasgabbii gatii. Inni itti aanu maali? Price stability. Gatiin takka tasgabbaa'u. Gatiin duraan high inflation rate qateessan gara
Deflationii osoo gadi hin bu'in jechuudha. Giddu galeessatti ooluu jechuudha bakka gabaabumatti kana jechuudha. Inni biraadhaa maali? Tokko kana. High rate of economic growth isa kana. Kun ammoo full employmentiin hundi isaa hojiidhaan guutamuu isaa maali? Kun kana kunis kana full employment hojii dhabdummaan dhabamu price stability tasgabbii gatiidha jechuudha. Equality in the distribution of income and wealth. Okay? Inni dhumaadha. Maali kanarratti madaalli kafaltii yookaanis maali fayya qabeessa ta'e bifa sirriitiin wanta gaggeeffachuu jechuudha. Health balance of payment kafaltii fi walgitni gatii fi paymentii kafaltii fi baalaansiin silaa kafaltii san moderate ta'uu jechuudha bakka. Likkii ta'u. Isuma kana wanni kun maali? General objective of macroeconomic wanti kun ni furaa jedhamee kan tilmaamamu jechuudha. Kaayyoo waliigalaa investimentoota diinagdee maakroo keessatti galmaan ga'anii jedhamee warri murtaa'e sun jara hanga kanaan hundi. Okay? To achieve this objective, different type of macroeconomic policy, financial policy isaan kun jechuudha amma. The achieve isaan dhaabbatee jechuudha objective different type gosoota garaagaraa macroeconomic kun of keessaa qaba. Inni tokko maali? Macroeconomic policy kun jechuudha physical policy, monetary policy and what? Income and foreign exchange policy are what? Adapted. Isaan kanneen waliin ilaallaa jechuudha. The policy of other instruments are what? Discussed below. Akka armaan gadi nu kennamee jira discuss godhi ibsii nuun jedhe dabarfadhu. Financial policy halaallu amma sirriitti dhageeffadhaa amma financial policy irratti halaallu. Financial policy ija qalbiitiin naa caqasi. Maali? Financial policy imaammata financialidha jechuudha. Imaammanni financialii maali? Sirriitti dhageeffadhu. Boodanaan galleen sirraan bahin. Physical policy is the expenditure. Physical policy maali? Physical policy is expenditure what? Expenditure and revenue. Baasii fi revenue irratti tax policy of the government to achieve the what? Desired objective. Isa kanneen jechuudha. Kan inni nuuf himuu danda'u jechuudha achirratti. Kana jechuun maali? Meeshaa adda addaa kan if keessatti qabu fakkeenyaaf haala jiru ramaddiin isaa jechuudha gisee kaamu jechuudha. Asirratti maaltu jira? Tokko taxationii jira jechuudha. Amma taxationii maali? Na hordofi. Kuni kafaltii maaliiti? Kafaltii gibira yookaanis taaksii. Kana jechuun amma waliin ilaallu. Sirriitti na hordofi. All that. Taxation find in the form of direct and indirect tax. Taxiin kun jechuun kallattii fi alkallattiidhaan ni kafalamaa jechuudha mootummaadhaaf. Amma directii fi indirectii maali? As keessatti indirect tax capital gain. Capitalli kun jechuudha gainii ta'u bakka gahaa jechuudha. For investment. Investment isaan keessatti. It is a help the what? Government function. Haala maali? Haala taatee mootummaa keessatti jechuudha. Kallattii gibirri mootummaa tokko itti kafalamuu danda'u gosoota garaagaraa ni jiraachuuchi jala. Gibirri jechuun maali? Maallaqni bifa gibira kallattii fi alkallattiin ba'u kuni kaapitaala investimentii kana maal godha? Kan irraa argamu jechuudha. Matuma isaatiif kan irraa argamuu fi mootummaan akka hojjetu kan gargaaru. Inni gibira eenyuun kun jechuudha. Ittiin gargaaramuu fi mootummaanis kan kana oofuuf. Kuni maali? Karaa biraatiin tax affect the consumer income and
Change in what? Consumption led to change in real gross domestic product or GDP. Kajenneen kun sirri dhageeffadhu. Taaksiin kun karaa biraatiin maali? Bu'aan isaadha. Dhageeffattee bu'aan isaa karaa biraatiin galii fayyadamaa irratti dhiibbaa kan geessisu yoo ta'u maal fidaa? Fayyadamni jijjiirama yookaan jijjiirama oomisha waliigalaa biyya keessaas kan dhugaa san irrattis maal fidaa? Dhiibbaa ni fidaa, rakkoo fidaa jechuudha yoo kafalamuu baate. Kanaaf ilmi namaa ofirraa baasaa jechuudha. Inni biraa maali? Government spending baasii mootummaadha. Baasii maali? Mootummaadha. Baasii mootummaa jechuun it is indicated, it is include welfare program is what? Government salary subside instruct coisti infrastructure it is kaichuu maali? Baasii mootummaadha kuni. Baasii mootummaa jechuun karaa biraatiin walitti qabama baasii mootummaa meeshaalee dhumaa fi tajaajiloota mindaa hojjettoota mootummaa bittaa meeshaa waraanaa fi baasii investimentii garagaraatiif kan oolfatu mootummaan mataa isaa jechuudha. Tokko baasuu keessatti lakkaa'ama yookaan as keessatti qabatamaa jechuudha. Inni kun isa kanaaf akka ba'u ni ibsaa jechuudha. Kanaaf maali? Isaan hundinuu haala kanaan deemu. Government spending has the power to what? Rise or lower real GDP, hence what? It is include as what? Financial policy tool. Kana jechuun maali sirrii dhagaye? Isa kanarra dhaabbatee jechuudha. Wanti isaan kun itti fayyadaman jechuudha. Wanni bittaa meeshaalee garagaraa kan nuti reefu jenne san as keessatti jechuudha. Mootummaan tokkoon isaa jijjiiramoota kafaltii yookaan kafaltii dhuunfaa namoota dhuunfaaf gaggeessan as keessa raawwataa jechuudha bakka. Rise powerin isaa asirra power rise or lower real GDP kanarratti jechuudha. Yookaan humna dabalaa fi yookaan humna isaa ni hir'isaa jechuudha. Financial policy kana keessatti jechuudha. Okay? Haala kanaan laaltanii adda baasuu dandeessu jechuudha. Inni biraadha maali? Inni biraadha maali? Baasii mootummaa jalatti laallee kana laallee isaanis ni jiran jechuu bifa garagaraatiin. Government spendingiin fakkeenyaaf jalatti isaa laallu. Government spending kajennuun kun jechuudha. Asirratti government spending in the sum of government expenditure on financial good and services dha. Tajaajiluma mootummaatiif kam dhaabbatu jechuu bar wanni kun waan gaara isinitti fakkaatiin. Inni kun maali? Baasii mootummaa jechuun walitti qabama yookaan baasii mootummaa meeshaalee meeshaa waraanaa fa'aa bitachuu mindaa hojjettootaa fa'aa kafalu isa kana bakka buufamu jechuudha. Inni lammaffaan transfer payment dha jechuudha bakka gabaabumatti. Transfer payment kajennuun kun maali? Kafaltii jijjiiramaa jechuudha. Kafaltii jijjiiramaa kun karaa biraatiin maali? Transfer payment are direct payment in what? To individual. Karaa dhuunfaatiin jechuudha. Inni kun maali? Such as unemployment in what? Unemployment insurance benefit social security benefit in the Medicare what? Or welfare payment kajenneen san jechuudha. Welfare kajenneen jechuudha. Isaan kunneen maali? Paymentii san irratti kan kafalamu jechuudha. Where good or service tajaajiluma uummataatiif kan dhaabbate jechuudha are not proved in the turn. They are what? Commonly referred to in employment because of they are what? Not made on this dictionary based built are locked by earlier legislation. Haruma jechuudha.
wanti kun faayiduma irratti kan dhaabbatu jechuudha faayidaa mootummaa yookaan faayidaa uummataati. Haala kanaan laalamaa jechuudha. Hordoftoota koo barnoonni keenya kanarraa asumaan isuma kanaan xumuramaa gizee biraa isuma kanarraa citeen qabannee walitti deebinaa nagaan nu jiraadhaa turtii gaarii nu qabaadhaa isiniin jenna laayik sheer sabskiraayib koomaantii godhuu hin dagatinaa dhufee jira abdurriin abdiin kutatinaa isiniin jenna sheer godhaa waliin gaa kan harkiin biraanis gahaa.